Hello, akkam jirtan baga nagaa walitti deebine an Abdallaa Siraaj. Barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo darbe kan wajjin ilaalle barreeffama jechuudha. Yaanni keessan baay'ee namatti tola. Barreeffama hedduu godhi nuu dhiyeessi jettan. Balaqqeessaa addunyaa baay'ee hojiin kan kee gaariidha. Galatoomi. Akkasuma namoonni biraatis jechuudha. Kan yaada keessan bifa barbaaddaniin lafa kaayaa jirtan baay'ee galatooma. Barnoota har'aatii fi barnoota dheengaddaatii fi kan dhufu wal bira qabnee ilaaluudhaaf wanti nu barbaachisu tokko yoo jiraate yaada karoora keenya hunda isaa kan galmaan nu gahuu jechuudha. Kanaaf yaadni keessan kan dabree fi kan har'aa fi kan dhufaa jirus hundi isaatiiyyuu garaagarummaa qabu wal fakkaatas. Garaagarummaan iddoon itti qabu namoonni hedduun keessan barreeffama nu qopheessi jettan namoonni tokkoon keessan hiikaa jechoota irra caalaan keessanis seerluga afaan Oromoodhaa akkaataa itti barreessuu dandeenyu akkaataa itti ergaa keenya akka gaariitti ergachuu dandeenyu ergaa keenya akka gaariitti hojiirra oolfachuu dandeenyu irratti akka hojjennu nu godhi jettan yaada gaariidha. Yaadni keessan kabajamaadha yoomillee. Kanaaf har'a hiikaa jechoota afaan Oromoo irraa barannaa jechuudha. Yeroo itti aanu barreeffama isinii fida. Sirna tuqaaleellee hin daganne waan irraanfadhe hin sehinaa. Maaliif jidduutti barumsi jijjiiramuun baay'ee gaariidha. Osomaa kana haasuuf jidduutti waa takkatuyyuu xiqqoo isii mataa kana keessa na jira. Du'aa'ii naa godhaa. Maalitti akka du'aa'ii naa gootan beeytanii? Hawwii guddaa wahiitiin qaba. Hawwii jabduu ana keessa qofa jirti hin sehinaa. Si mataa kan kee keessa illee ni jirti. Maaliidha hawwiin kan keessan jettanii na gaafachuu dandeettu. Bara 2018 I think akka Awurooppaatittis jidduu sanitti hayyoota Oromoo jajjaboo wajjin taa'ee haasaheetiin ture. Ni hawwoota hayyoota akkasiisan itti deebi'ee taa'ee wajjin haasa'u kan akka Master Johar Muhammad wajjin teennee waliin haasofnee wal salaamnee akka gaarii wajjin dabarsine jechuudha. Isqeel Gabbisaatis itti aanaa haftee as nu bira jiraayyuu jaroota kanneen wajjin akka faamiliitiitti teennee wajjin haasofnee wajjin nyaannee wajjin dhugnee jechuudha. Ni hawwe akka jabaa obbo Baqqalaa wajjin taa'ee haasa'uu, Johar wajjin taa'ee haasa'uu akkasuma qeerroo qeerransa bosonaa Jaalmarroo silaa argee waliin haasa'ee yaa gammachuu kiyya. Hawwiin kiyya guddaan kana hawwii biraa homa takkitti isiitiyyuu akka hin qabnetti fudhachuu dandeettu. Dhugaan isiniin jedha. Hawwiin guddaan ani qabu hayyoota Oromoo gurguddoo akkanaa tan taa'ee wajjin daayirekshinii gaarii irra akka nu keettu hawwii guddaa qaba. Yaa Rabbi nu godhi. Du'aayii godhaa. Wanti Rabbiin kaleessa namaaf katabe namaaf qaddare hin hanqattu. Hayyoota keenya qaalii hayyoota keenya ija ummata Oromoo famous of the world books of the history takkaahu ammootiyyuu the chain of chainii takkaahu ceedhedha qabsoo ummata Oromoodha. Hayyoota akkanaa kana taa'ee waliin haasa'ee waa'ee Oromoo irratti waa'ee qubee afaan Oromoo irratti waa'ee luga afaan Oromoo irratti taa'ee wajjin haasa'uu ni hawwe. Hawwiin kiyya ammoo akkanatti nafu yaa Rabbi hawwii kiyya galmaan naa gahe. Yaa Rabbi yaada kiyya hunda galmaan naa gahe. Isinis du'aayii naa godhaa. Isinis arguu feetu hawwoo isinis arguu feetu hayyoota akkanaa tana namni arguu hin feene hin jiru. Ka akka koloneel Gammachuu Ayyaanaa ka akka Lammii Beenyaa hayyoota meeqatu jira. Ammoo osomaa haasayuu jarana nama lubbuun jiru jejuun ulfaataa. Nama lubbuun jiru waa'ee isaa haasa'uun ulfaataadha. Haa jennu malee kutattoota akkanaa tana waa'ee isii haasa'uun sin gaabbisiisu. Osoo daqiiqaafis tahee faayidaan isiin ummata isiitiif gootu
faayidaan jarri ummata isaaniitiif godhan osoo daqiiqaafis tahee mul'atee jira. Ni mul'atas nama lubbuu ummata ofiitiif kenne osoo lubbuun jirus yoo irraa haasoftee baay'ee hin ulfaatu. Haa ta'u nama lubbuun jiru irraa haasa'uun xiqqishoo isii ulfaataadha jechuu barbaadeeti. Dhiifama dubbiitu naan deemee ammaaf kallattiidhaan gama barmoota keenyaatitti isin deebisa. Barmoonni keenya har'aa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hiikaa jechoota afaan Oromooti. The vocabulary isinis arguu feetu. Hayyoota akkanaa tana namni arguu hin feene hin jiru. Ka akka koloneel Gammachuu Ayyaanaa, ka akka Lammii Beenyaa, hayyoota meeqatu jira. Ammoo osoma haasayu jarana nama lubbuun jiru jejuun ulfaataa. Nama lubbuun jiru waa'ee isaa haasa'uun ulfaataadha. Haa jennu malee kutattoota akkanaa tana waa'ee isii haasa'uun sin gaabbisiisu. Osoo daqiiqaafis tahee faayidaan isiin ummata isiitiif gootu, faayidaan jarri ummata isaaniitiif godhan osoo daqiiqaafis tahee mul'atee jira. Ni mul'atas nama lubbuu ummata ofiitiif kenne osoo lubbuun jirus yoo irraa haasoftee baay'ee hin ulfaatu. Haa ta'u nama lubbuun jiru irraa haasa'uun xiqqishoo isii ulfaataadha jechuu barbaadeeti. Dhiifama dubbiitu naan deemee ammaaf kallattiidhaan gama barmoota keenyaatitti isin deebisa. Barmoonni keenya har'aa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hiikaa jechoota afaan Oromooti. The vocabulary of Oromo language isa jedhaniin sanii jechuudha. Qubee fa'aa xumurree jirra. Qubeen faan hiikaa jechoota hedduu qabdi keessaa jechootuma xixiqqaa isinii hafidu malee in xumurree hin sehinaadha. Haa ta'u jecha akka haaraatitti xumura jechoota irratti argame irraa isinii fiduu yaalee futuruu jechuun akka afaan Oromootitti baay'ina wanta tokkoo jechuudha. Baay'ina waan qabu jechuudha. Wanta barakaa wahii qabu jechuudha. Futuruu jechuun waan baay'ee jechuudha. Kan itti aanu faan ammaaf xumuramee jira. Kan itti aanu qubee gaadha. Kuni qubee gaadha. Gaa akkanattis barreessuu dandeenya, akkanattis barreessuu dandeenya, akkanattis barreessuu dandeenya jechuudha. Akkaataa itti barreeffama kan kee bareechifachuudhaaf ati barreessitu irratti hundaa'aa jechuudha. So walumaa galatti kun qubee gaadha. Xiqqaan kanaanis ta'uu danda'a jechuudha. So qubee Oromoo kan tarree torbaffaa irratti argamu. Torbaffaa irratti argama qubeen gaan jechuudha. So kana fakkaataa jechuudha. Well, qubee gaatti seennee jirra. Gaa. So qubee gaan hiikaan jechoota qubee gaadhaa hedduudha. Keessaa kan xiqqoo isii haaraa takkaahu ammootiyyuu isiniifis haaraa wanta ta'e wahiiti jedheetiin kan isinii fide irraa isin agarsiisaa jira. Gaabalcha. Gaabalcha jechuun akka afaan Oromootitti dubbii dalgaatiin nama arrabsuu. Maal jedhama naannoo keenyaatitti riqoo jedhaniis riqoo na riqe. Riqoos hin jedhaniini dubbii dalgaa ittiin nama arrabsanidha. Riqoos hin jedhaniini riqoos jedhaniin maal jedhaniin riqoo nama riquus hin jedhaniini nama riquu yookaan ammootiyyuu riqoos hin jedhaniin riqoo akka naannoo keenyaatitti riqoos hin jedhaniini. Riqoos hin jedhaniini jechuudha. Tuni qubee gaadha. Yeroo garii qalamni kunillee akka rabbi fedhe. So maal jedhaniin jechuudha? Gaabalcha. Gaabalcha jechuun farda gugurdaa takkaahu ammootiyyuu lafa dheeraa irratti kan gulufu jechuudha. Gaabalcha jechuun kun ammoo gaabalcha jedhama jechuudha. Qubee lama qabastee kanatti gaabalchaa fi gaabalchi garaagarummaa qaba. Okay? Inni kan itti aanu gaabba. Gaabba. Jechi gaabba jedhu kuni mata duree mataa ofii qaba. Gaabba, gaabbii, gaabbuu, gaabbisiisu waan akkasii. Gara fuulduraatitti teennee fuulaan fuulatti jechuudha. Jechoota gaabba jedhan fakkeenyaaf amma regret wanta akkasiiti. Gaabba jechuun regret.
Kuni mata duree guddaa qaba. Bal'innaan gara fuulduraatitti maal akka ta'e isas irraa ni haasofnaa jechuudha. Walumaa galatti hiikkaan gaabba jedhu kanaa maalidha yoo jettan gaabbii takkaahuu ammoo dubbii dabarte takkaaf sheenahuu. Gaabba takkaahuu seenahuu yookaan ammoo sheenahuu hin jedhaniini jechuudha. Seenahuu yookaan sheenahuu hin jedhaniini jechuudha. Sheenahuu. So kunniin hundi isaatiiyyuu hiikaa tokko qabaa jechuudha. Well, kan itti aanu gaadi'ame. Gaadi'ame jechuun akka hiika afaan Oromootitti rakkoon qabame, danqame. Akka jechuutii jechuudha. Gaadi'ame jechuun rakkoon qabame jechuudha. Rakkoon qabame. Rakkoon asitti naadha. Naa hin kenna. Asitti wal fakkaa akka wannaata aadha kuni. Rakkoon qabame, danqame hin jedhama. So inni kan biraa jechi kunis jecha mataa ofii danda'e gara fuulduraatitti akka mata duree tokkootitti bal'innaan kan irraa haasofnu tahaa jechuudha. Innis gaadi'oo jecha jedhamu. Aadi'oo. Innis aadi'oo. Aadi'oo jechuun akka afaan Oromootitti luka horii kan duuba hidhame. Gaaditoo kan hidhame jechuudha. Fakkeenyaaf amma horii tokko elmachuudhaaf gaaditoo duyda duubaa san yoo qabdeetiin hin jette horima kamiyyuu yoo ta'e wanna jechuu hin danda'u. Si harkaa bahuu hin danda'u. Ani nama qotee bulaati waa'ee horii sirriitti hin beekaa. Korma takka ammoo jibittii cifiree wanta jedhaniitu jira. Cifiree akka naannoo keenyatti jibittii horima argite kortu. Raaddota rimaayata dhalaa kaate fa'a taba'aa qabdu ni kora horii gurguddaas ni kora homa tama arge kora horii akkasiisan maal godhanii wannaa isaa gaaditoo isaa duyda duubaa kana ni hidhan takkaahu ammootu namoonni tokko kan waraanu suni jira suni baay'ee gaarii hin tayu ni hidhan yoo waraananiitiin hin jedhan ni citaa deemuyyuu hin danda'u faayidaa dhaba maaliifi isa irratti hundaa'a jechuudha miilli isaa jismiin isaa duubni kun hundi isaa gaaditoo san irratti waan hundaa'uuf jechuudha ni hidhanii akka inni hin sochooneef jechuudha. So aadi'oo kanaa fi dhaadi'oon wal fakkaatti. Dhaadi'oo takkaahu opiidiyoo maal jechuudha? Yoo jenneetiin kan hiikaa isii ilaalle tahee isinuu hiikkachuu ni dandeettanii kana gabaabumatti bira haa dabru. Ammaaf hiikaa jecha kanaati kan ani kallattiin aanaatiin agarsiisaa jiru. So kan itti aanu gaafa jechuun gaafa horii kan fal'aannis irraa dalagamuudha kan kooraanis irraa dalagamu kan wanti hazzaraarii takka qulfii wanta adda addaa gaafa horii kanarraayis ni dalagamaa jechuudha. So gaafa jechuun gaafa horiiti. Gama biraatiin guyyaa gaafa akkanaa si argee achi teessanitti gaafa akkana akka guyyaatittis fudhannee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Inni kan biraa gaafura. Gaafura jechuun wanta rakkina geessisu. Fakkeenyaaf dhukkuba tokko wanta geessisu wanta sababa dhukkuboota tokko ta'an. Fakkeenyaaf amma yeroo roobni dhufee wanti laftiinni yeroo roobni roobeetiin hin jedhe mukkeen baala harcaasaa dhoqqee adda addaatu ta'a bishaan bakkuma ta'e wayii taa'eetiin ni shamaa rakkoo geessisa rakkoo qufaa namatti geessisa bakteeriyaa garagaraa fiduu danda'a fangasii garagaraa fiduu danda'a vaayirasii garagaraa fiduu danda'a. So wanti akkasiisaniin maal jechuu dandeenya gaafura jechuu dandeenya wanta rakkina geessisu jechuu dandeenya. Kabiraas fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf keemikaalli garagaraa rakkina yoo geesseetiin hin jedhe gaafura ta'ee takkaawu ammoo gaafursees hin jedhamaa jechuudha. So inni kan biraa gaalamootaa hiika biraatis qaba. Gaalamootaa kan jedhu kuni hiika biraati qaba. Gaalamootaa jechuun niitii dhiirsi irraa du'e. Okay? Niitii dhiirsi irraa du'e dubartii dhiirsi irraa
du'een gaalamootaa jedhaniini jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hiikaan jechoota afaan Oromoo kana qofaa miti. Baay'eedha. Gara fuulduraatiif waan baay'ee wajjin barannaa jechuudha. Kan isin asirratti agartan kun chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Like, share, comment gochuus hin irraanfatinaa jechuudha. Kan biraa ijoolleen Oromoodha tan reef YouTube irratti bahaa jirtu ni jirti. Ijoollee sanis support godhaa gargaara. Takkaahu ammootiyyuu yaadaan gargaaraadha. Subscribe godhaa. Fakkeenyaaf isinittiin agarsiisa. Qubee teach present kan jedhu tokko jira. Mucaa ijoollee reef lafaa kaatoodha. YouTube isaa seenee lallaaleetu ture. Baay'ee afaan Oromootiif nama sirriitti kaayyoo guddaa itti qabuu fi isin barsiisuudhaaf ana caalaa baay'ee nama dandeettii guddaa qabudha. Subscribe godhaa fi asirrattiin isinii barreessaa. Maal jedhaa? Qubee teach present jedha. Okay? Qubee teach present jedha. YouTube isaa kana subscribe godhaa. Akka tasaa tahee argeetiin ture qubee teach present jedha. Inni kana fakkaata. Qubee teach present jedhamee ture. Yaa qubee teach present. Qubee teach present jedha. YouTube kana subscribe godhaatiin ijoollee lafaa kaatoo baay'ee futuna guddaa qabduudha afaan Oromoo barsiisuudhaaf jechuudha. So isa kana subscribe godhaa. Okay? Gara fuulduraatitti waan guddaa irraa barattanii jechuudha. Qubee teach present. Okay? So kana fakkaataa jechuudha. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa.